بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد سلام الله عليكم ورحمته وبركاته هواسخينيا بقربين بك بريدو مقالا بريدو بوتا آرقل في قلبي بوتا آرقل في حياة مؤمنة بوتا قمتشو هواس إسلاما بوتا qalbiin nama mu'minaa qofti itti raahaa gootu bootaa qalbiin nama mu'minaa qofti itti boqattu baga rabbiin bootaa kanatti walitti isin qaben isiniin jedha. Dabalataan inshaallahu ta'ala barnoonni baratamaa ture baratamaas jira. Tafsiirri qara'amaa jira, riyaadni qara'amaa jira. عقيدان قرأ ما جرى كسم إسماعيل سوان تجويداتي في مخارج حروفاتي كان اسم برسي ساجرني على كل حال وان برت مرانا مفيد مربنا هاتاسس الرجودان واني برتمو غربوات غره جيتي جيرو تبرباتي ساد اول ما قالتي نمني وان برتو غما هوجيتي يو هيكي ترتيب أرجتها ديما جتشو خناف إن شاء الله تعالى والنبرة مكوني جم هجيته كما ديم أكيد برة مجم هجيته أي كمو تفسير برة مجم هجيته كمو رياض نبرة مجم هجيته أي كمو إسين كوني أكما تدوريتي كابتم تديم طول ما نمني إبي أفر نمني إبشان bakka kana dhufee taa'u qofa osoo hin taane waa asirraa baree galuun dirqama ta'a. Waa asirraa hubatee deemuun dirqama ta'a. Waa asirraa fahamee maalummaa amantaasaa, maalummaa diinsaa, maalummaa islaamummaasaa asirraa fudhatee qalbii isaatiin bakka kana taa'ee dhaggeeffatee deemuun isaa dirqama ta'a. Wannan jedhu yoo jiraate insha Allahu ta'ala xiqqoo ani ammas hin bira turuuf hin deemu sagantaa nama biraatiif dabarsa. الآداب الإسلامية ناموسا إسلاما أخلاق إسلاما وأنجد متكشر يا إسلاما خير سجرة هندنما مؤمنا هندنما إسلاما هندنما مكا إيماناتي والصفماتي hundinama maqaa islaamummaa kana waamamaa ta'e aadaaba islaamummaa waan jedhamuun jiraachuudha qaba. Yeroo ammaa kana keessaa wanni mul'atu maali? Afaan silaa haasa'uun ulfaatu. Ka qophaa ofii ofitti dubbachuun ulfaatu. Ka qophaa ofii ofitti haasa'uun ulfaatu. Miidiyaa magaalaa gurguddaa irratti gadi ba'anii haasa'uutu baay'ataa jira. Inni kun hin barbaachisu hin ta'u. Namni islaamaa tokko, namni amala islaamaa qabu tokko, namni maqaa islaamummaa bareedduu kana faayame argate, naamusa waan jedhamuun jiraachuun isaa dirqama ta'a. Arraba isaa kanaan naamusa godhachuu qaba. Arrabni isaa waan miizaana islaamummaa irratti isa hedduu qofa haasa'uudha qabdi. Yaa jamaa jiruun addunyaa kun gabaabduu beeytanii. Jiruun addunyaa dheertuu miti gabaabduudha. Bal'oo miti dhiphoodha. Jiruun bal'aan jiru addunyaa miti jiru aakhiraati. Jiruun gammachuu qabu jiru aakhiraati malee jiru addunyaa miti. Danuun namaa afaan baalageedhaan fammasuu barbaada. Afaan baalageedhaan beekamtii argachuu barbaada. Nabi Muhammadin arrabsee, Qur'aana harrabsee, islaamummaatti qoosee, islaamummaatti hanjamee, fammasee ittiin beekamtii argachuu barbaada. Nuti immoo namoota akkanaa jala teenye, nama waan akkanaatiin deemu, nama aadaaba akkanaatiin deemu, akhlaaqa fokkataa gosii kanaatiin deemu, amala fokkataa gosii kanaatiin nama deemu irra hedduu namni nuti hordofnu nama akkanaati. Namni nuti jala teenye koomantii kenninuuf
nama akkanaa jaluma ta'anii arrabsuun hin barbaachisu. Irrumaa fagaachuutu barbaachisaadha. Inni silumaa namni tokko gaafa ajandaa wayii gadi baasu, gaafa quraanaan qoosu, gaafa islaamummaadhaan qoosu, gaafa amantaa bareedaa kanaan qoosu, arrabsamuus, faarfamuus, hundumaayyuu itti muratee ittiin beekamtii argachuudhaaf. Fahamaa laa waan kan. Hundumaayyuu nama liqimsuu danda'u of amansiisee, arrabsamuus itti karoorfatee, faarfamuus itti karoorfatee waan kana ajandaa gadi godhatee fudhatee deema. Nuti garuu kaayyoon keenya inni guddaan, inni jabaan, bootaan koomentii itti barreessinus ilaallatamee barreeffamuu qaba. Bootaan dhaqamee waa dhaggeeffatamus ilaallatamee dhaggeeffatamuu qaba. Bootaan dhaqamee ordofamus ilaalamee ordofamuu qaba. Hundi namaa waa haasa'ee jennaan, hundi namaa waa dubbatee jennaan, hundi namaa ana akkana jedhee jennaan jaluma fiiganii waa hundayyuu israafaa ooluun gaarii miti. Kanaaf hawaasa keenya bakki oolluu fi akkaataan itti oolu, iddoon oolluu fi namni nuti bira oolu itti xiyyeeffatamee, itti ilaalamee, islaamummaa kiyyaa wajjin wal madaalaa, waliin ni deema, wal ni simata, waan jedhamu takka xiyyeeffannoodhaan ilaaluun isaa barbaachisaadha. Xiyyeeffannoodhaan ilaaluun isaa barbaachisaadha. Fakkeenyaaf yoo waa isinii kaase namni tokko yoo ka'ee amantaa islaamummaa kanarraa garagale, yoo islaamummaa dhiisee waan biraa dhaqe, islaamummaa waan miidhe qabaa, islaamummaa waan hir'ise qabaa, islaamummaa keessaa waan hanga xurii qeensaa takka waan hir'ise takka hin qabu, ofuma miidhe miti. Nama san jala deemtee arrabsuun hin barbaachisu. Nama san jala deemtee qeeqaa ooluun hin barbaachisu. Maaliif jennaanii yoo nama san jala deemtee dhattee arrabsite inni immoo diinkii arrabsa, Nabi Muhammadiin arrabsa. gabaabumatti maal ta'uu sirraa barbaachisare walaa tasubbu alladhiina yad'uuna min duunihi fayasubbu allaha jedhee bar ila aakhiri al-aaya warreenuma islaamummaa kanarraa garagalan warreen rabbii gaditti waa kadhatan waa gabbaran kana yoo dandeessan gorsaa malee jala deemtanii arrabsinaa yeroo isin jala deemtanii arrabsitan yeroo isin jala deemtanii waan hin taane jettanii jarrimmoo diin keessan xiqqeessanii rabbii arrabsanii nabi muhammadiin arrabsuu alayhi salaatu wassalaam gabaabumatti namni isin jala deemtanu namni isin jala ooltanu namni isin irratti fakkeenya laallattanii deemtanu nama akkamii ta'uu qaba beeytu nama arraba saarraa wanni khayriin ba'u nama afaan saarraa wanni khayriin maddu nama afaan saarraa wanni islaamummaatti nama fidu maddu qofa jala hordofuutu barbaachisa magaalaa guddaa aasimatu intarneetii takka jira magaalaa gudditti social media kana amma wanni sun tiktok ta'uun ooltu magaalaan gudditti social media tiktok ta'uun ooltu kan yaadutti magaalaa sana keessa wanni hin jiru inni rabbiin arrabsu sachi jira inni nabi muhammadiin alayhi salaatu wassalaam arrabsu sachi jira inni qur'aana rabbiitti bakka godhu sachi jira inni islaamummaatti bakka godhu sachi jira inni nuti jala oollu irra guddaa isa kamiin akka ta'u filannoon keenya isa kamiin akka ta'u ammumarraa ofirratti murteessuun barbaachisaadha osoo magaalaa sanatti gadi hin seenne osoo bakka sanatti dhanneen argamne yeroon bakka sana dhaqee eddee kam ooluutu irra naaf bu'aa qabeessa eddee kam yoon seenen irra anaaf furmaata waan jedhamu ofirratti murteessaa gadi seenaa bakka macalaayaaniin garaa garaa oofamu bakka kolfi garaa garaa jiru nama kolfatti saatii 24 kottaa isinin kolfisiisaa jedhee achuma taa'ee kolfatti saatii 24 yeroo isaa gubu jira kolfuudhuma qofa taabtaabii kolfaa qofa namachi taa'ee barreessu jira kottaa kolfaa hin kolfinaa jedhe duubaati yeroo kan kee bareedaa yeroo kan kee urgaawaa kana keessatti yoo kolfatti fixxe bu'aan isaa maal eddee intaanetti yeroo keessan gubuun bakka intaanetti yeroo keessan gubuun mana intaanetti yeroo keessan gubuun yaa ra'aaka Allah wallahi hin barbaachisu kun dhiisaa wanni kun gaarii miti jechuudha waan isinii gaarii waan isinii mul'ata qabu akkamitti daqiiqaan tokkittiin khayriidhaan malitti isinirra tarkaanfatama daqiiqaan tokkittiin khayriidhaan malitti akkamitti isinirra qaxxaamura
jarri amma dura darban ummanni amma dura darban salafoonni amma dura darban sahaabonni amma dura darban taabi'oonni amma dura darban yeroo isaan wanni jarri jireenya yaraa keessaa irra qaalitti ilaalan yeroo isaaniiti saatii isaaniiti oolmaa isaaniiti bultuma isaaniiti nama waggaa 30 irbaata harka isaatiin hin nyaanne jira salafu saalihota keessa taabi'oota keessa maaliif jennaan obboleettii xiyya tokkoon qaba jedhe kan yeroo hunda na nyaachisu na gurshitu yeroo sana maalin hojjedha yeroo san kitaaban harka kiyyaan barreessa jedhe gattaa'e saatii irbaata harka ofiitiin gadi taa'ee nyaatu dhaba ummanni amma dura nuti immoo saatii quraanaan qabnu saatii salaataan qabnu saatii zikriin qabnu saatii ibaadaan qabnu garuu saatii kolfaa qabna saatii sirbaa qabna saatii ishqii gara biraa qabna dhaloota akkam akka taane dhaloota akkam akka taane nummaan ofii keenya of qurachuun isaa barbaachisaadha ummanni amma duraa kitaaba barreessuu jecha zikriidhaa jecha ibaadaadhaa jecha yeroo itti nyaata afaan kaa'atu dhaba nummoo yeroon keenya kun yeroo akkam ta'e beektu hawaasa keenya yeroon keenya yeroo nuti quraanaaf yeroo dhabnu yeroo nuti zikriidhaa yeroo dhabnu yeroo nuti salaataa yeroo dhabnu yeroo nuti ibaadaadhaa yeroo dhabnu yeroo nuti alxuruuful hijaa'il murakkabaa aliif baataasaa jechuudha yeroo dhabnu yeroo kolfaa yeroo ishqii yeroo gammachuu jiru isa addunyaa kana ammoo nu bira guutuudha maal taate barbiiziin ta'e yoo gadi seentee bakka biraa laalte achii kolfitee taphattisiin garuu maal taate yoo jedhan biiziin ta'e rakkoon na mudate balaa kanaan narra jira balaan kan inni dhufu rakkinni kan inni dhufu hiyyumni kan inni dhufu yoo abbaan ittiin of garafe qofa ilaa rakkoon eessarraa dhufa beektaa mataa kee irraa dhufa ati dura buutee rakkoodhaaf karaan banin yoo rakkoon narraa hacufamu jettanii rakkoodhaa karaan baninaa hiyyumni narraa hacufamu yoo jettan hiyyummaa karaan baninaa dubbiin kiyya kun isinii gala miti yoo jiruu bareedduun jiraadha jettanii jiruu fokkataa jiraachuudha karaan baninaa ijoollee yoo jiruu aara galfiin jiraadha jettanii jiruu gaddeebiidhaaf jiruu xiqqeenyaa karaan baninaa laa yughayyiru Allahu maa biqawmin hattaa yughayyiru maa bianfusihim rabbi subhaanahu wa ta'ala badhaasa namaa kennu kennaa namaa kennu ni'maa namaa kennu namarraa hin fuudhu namarraa hin jijjiiru hamma abbaan ofirraa jijjiirutti gaafaati ni'maa rabbii hin barbaadu jette rabbal aalamiinaan ni'maa duraanuu sitti oolee jira karaa guddinaa karaa ulfinaa karaa gammachuu duraanuu masmara sii banee jira karaa sanan barbaadu yoo nati jette kalasitu dide waan ta'eef achumaa wanni sun sirraa qayyarama gabaabumatti wannan isiniin jedhu eega barataa amantaa islaamaa taatanii barataa quraanaa eega taatanii barataa diinal islaam eega taatanii karaa rakkinaan baninaa karaa hiyyumaan baninaa karaa dhaxxanii allayyaatti of seensiftanuun baninaa hamma dandeessanitti karaa guddinaa barbaada nama isin dura jiru nama barnootaan islaamummaadhaan diinagdeedhaan nama isin dura jiru eessaan achi ga'e qorannoo isaa geggeessaa baay'inaan wanni isin qorachuu qabdan namni kun eessaan famma isheen qoratinaa eessaan fooloon isaa guddatee qofan qoratinaa maal hojjete fakkeenyaaf namni tokko yoo feemasa ta'e nama jibaa ta'e nama hawaasa kanaaf bu'a qabeessa ta'e maal hojjetee namni kun bakka guddaa ga'e maal hojjetee namni sun botaa san ga'een dura qoratamuu qaba ol baatee bakka feemasoonni gurguddaa jirutti fooloon mana godhe qofa yoo himachaa oolte maa faayidaa qabu kun namni kun dura maal hojjetee bakka sana ga'e hojii akkamii hojjetee seenaa akkamii hojjetee waan fedheyyuu haa ta'u achi ga'e dura qorannoo barbaachisa kanaafuu karaan guddinaa isin bira jira keessoo keessan keessa jira karaan milkaa'inaa keessoo keessan keessa jira hojii maata isin hojjettanu harka keessan keessa jira jireenya keessan keessa jira malee gama biraatti baay'een barbaadina kanaaf inshaallahu ta'ala isinitti illee dheerachuun hin barbaachisu gabaabumatti bakki oolluu fi bakki teenyu magaalaan seennuu fi magaalaan irraa baanu magaalaa akkam seenuu qabna magaalaa akkamiirraa bahuu qabna wanni jedhamu fuulleffannaa keenyaa fi xiyyeeffannaa keenyaa ta'u akkuma walii galaattu yeroo baay'ee wanni nuti irratti xiyyeeffannee haasofnu wanni nuti irratti xiyyeeffannee dubbannu waan jiruu keenya jijjiiru waan hawaasa keenyaaf bu'a qabeessa ta'e waan hawaasa keenya fuuldureetti jijjiiru ta'uudha qaba inshaallahu ta'ala akkasii jabaadhaa hawaasa keenya bakka oollu duraa ilaallu bakka teenyus duraa ilaallu
eddeeteenyus dura haa ilaallu namni itti dhannee jala deemnu nama akkam akka ta'u sirriitti xiinxallee baasnee buufnee kaanee waan sana hordofuun nurratti dirqama ta'a inshaallahu ta'ala. Inni gama biroo gabaabinumatti diin al-islaamiin jabeessaa. Islaamummaa keessan caala waan biraatti bakka hin kenninaa. Lubbuu keessan caala islaamummaadha bakka kennaa. Sinii galaa jiraa? Lubbuu keessan caala jiruu keessan isa addunyaa caala islaamummaadha yoo bakka kennitanii yeroo gabaabaa wayii keessatti rabbi tartiiba wayii irra siin kaa'a. Ragaa dubbii kanaa Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam akka jedhanii man kaanat himmatuhu himmatul aakhira. Namni irra guddaa yaada isaa gara islaamummaatti deebise jedhan. Irra guddaa yaada isaa namni islaamummaatti deebise jiruu isa boriitiif namni karoorse jiruu isa boriitti namni deebise bor gaafan ganda aakhiraa dhaqe maaliin nyaadha maaliin hin jiraadha soorata akkamiin soorachuu qaba addunyaadhuma irratti namni yaada isa aakhiraa kanatti garagalche jedhan. Rabbi waa lama isaa kennu. Wanni lama rabbi isaa kennu waan isa jalaa faffaca'ee rabbi isaa walitti qaba jedhan. Jiruu isa jalaa walitti faffaca'ee eddee qabu dhabee bakka qabu dhabee olii gadi isa jalaa faffacaate rabbi isaaf walitti qabaa jedhan. Lammaffaa ganiyyummaa waan jedhamu rabbal aalamiinaan gidduu ija isaa lamaan kanatti barreessaaf. Hamma fedhe yoo miskiina fuula isaa ifaa argita. Fuula isaa gammachuu argita. Fuula isaa yeroo tokko dukkanoomni argita. Waa tokko kiishaan qabu baal. Waa tokko waan ittiin galgala kana buluyyuun qabu. Maal inni beektaa? Isatu irra guddaa yaada isaa islaamummaadhaa kenne jennaan rabbi fuula isaa kana nawwaree fuula isaa kanarraa ganiyyummaa gammachuu aftaamummaa irraa dubbifta. Akkasii bar waa lamaan kana rabbi isaa kenna jedhan. Namni immoo irra guddaa yaada isaa gama addunyaatti deebise. Eessaanin makiinaa bitaa, eessaanin fooqii ijaaraa, eessaanin mana ijaaraa, ganama yoo ka'es, galgala yoo ka'es irra guddaan jiru isaa namni addunyaa kana ta'e jedhan. Innis badhaasa lama qaba. Badhaasni lamaan waan inni duraan inni qabu rabbi jalaa facaasa jedhan. Waan inni dur walitti qabate, waan inni dur walitti olii gadi fiigee walitti qabee olii gadi dhama'e sana osoo hin beekin rabbi jalaa dhabamsiisa jedhan jalaa facaase. Yaa rabba samaawaati wal ardh. Kaafi jidduu ija isaa lamaa kanatti immoo hiyyummaa faqiirummaa wayitti barreessa. Namicha tokko tiyyi magaaluma Jimmaa kana jira. Guyyaa tokko makiinaa teenyee wajji deemna. Fooqii qaba namichi kun fooqii darbii lama qaba. Makiinaa mataa isaa qaba. Deemaa dhuma dhaqee akka jedhe yaa rabbi jiruu kiyya kana maaliif akkana goote jedhe. Fooqii darbii lama qaba makiinaa dhuunfaa isaa qaba. Akkanumatti ilaaleen maaliif akkas taate sin jenne yeroo sana keessatti maaliif akkas taate jedhee yoon gaafadhe rakkoodha kan waan biraatiin as deema. Bargaa wanni sarraa hir'ate tokko hin jiru. Jiruun mana isaa keessaa bareedaadha. Fooqii darbii lama kireeffatee sanarraa nyaata. Makiinaa mataa isaa qaba. Yaa rabbi jiruu kiyya kana maalumaaf akkas goote jedhe. Inni irra guddaan jiruu isaa maal ta'e beektuu yaa jamaa? Addunyaa kana eessaanin fooqii sana 3-4 godhaa yaadaa jira. Makiinattii kana egaa eessaanin 5-6 godhaa yaadaa jira. Alhamdulillah bira dhabame. Waan namicha kana biraa dhabame yeruma sana bira arguu dandeessaati. Namni kun yoo irra guddaa yaada isaa yaada addunyaa ta'e waa lama rabbi isa badhaasa. Badhaasichi maqaan isaa qixaaxa malee badhaasaa miti. Xiqqoo siigaa akkuma ninnaane jennee badhaasa jenna malee wanni lamaan namichi kun argatu waan isa jalaa inni duraa walitti qabate kana jalaa dhabamsiisa jedhe. Jalaa facaasee inuma jalaa gadi harcaa eessaan akka harca'u hin beeku. Inuma jalaa yaa'a wanni kun eessaan akka inni jalaa yaa'u hin beekunni. Islaamummaa kanatti yitti nagaamne duniyaa malee waan ta'eedhaaf. Inni lammaffaa immoo faqiirummaa waan jedhamu jidduu ija isaa lamaan kanatti barreessa. Yeroo hunda fuula guduunfee deema. Fuula inifu gammachuun qabu. Innoo fooqii 2 godha jedha. Makiinaan 3 godha jedha. Eessaan fuulli isaa ifa. Eessaan gammachuu argata. Waqtiin salaataa, waqtiin ibaadaa, zikrii yeroo qabu, salaanni isa biratti yeroo qabu, quraanni isa biratti yeroo qabu. Eessaan fuulli isaa ifu jettani si yaa jamaa.
irra guddaa yaada isaadha islaamummaa biran jiru diinii biran jiru qur'aana biran jiru salaata biran jiru zikrii biran jiru fooqii sadii gochuu makiinaa shan ja'a gochuu nama qabeenyaan isa dura jiru sana dhaqqabee bira kutuu yaadaa jira malee yeroo salaataa kennu yeroo zikriidhaa kennu yeroo qur'aanaadhaa kennu miskiinaa yeroo kennu kanarraa quba hin qabu jechuudha. Duuba gaa namni kuni waa lamaan kanaan rabbi isa mokkoraa jedhan. Kanaafuu hawaasa keenya akka gootanu isin sumayyoonni bilaalonni biyya namaa keessa jirtanu waan baatiitti argattan suna alhamdulillaatti jedhaa. Waan sana durammoo eddee ka'attanus ilaalaa bakka ka'attanus ilaalaa hunda namaattis inni kun sheekaanan amana jettanii hunda namaas amantanii waan sana biratti hin kaatinaa. هذه نصيحة إني كن بوليس كوتي إني كن ماري كوتي جتني إني كن نما كناتي نما كنات دعوة قدو نما فان سابي أو نما كناتي أمانا كناسي بركات جتيس تدون نمانين وانا رجت كنا إلالي تيبوتا كأتشون سي برباتيس أبا كان كيفا برا أرمي كيفا برا بوليس كان كي أكا وان كنا والو والتناك أبا جتياد jiruu biyya namaa kana hin beeka akka rakkina keessa jiru akkan gugguufaa jiru akka naara galfii dhabee waan kana fidaa jiru nama waan kana sirriitti gadi hubatee beeku akkasitti bootaa san kaadhu yoommoo danda'ame rabbi haala sii mijeesse akkaawuntii mataa keetii banadhuuti haadhihi nasiiha dhagaama miti akkaawuntii mataa keetii banadhuuti waan sana achirra wali qabadhu baankiin si jalaa hatun jiru mootummaan si jalaa hatun jiru maallaqaan kan kee achirratti kuufadhu jiruu biyya namaa yeroo hundan keessummeessinaatiin waggaa lamman kanaat waggaa lama taa'eetiin galee iqaamaa koo haaromfadhee iqaamaa koo jaddadadhee akkasi galee maarree ta'a maalis wagguma lama lamaan sadiin shan biyya namaa kana keessa gugguufuun maaliif barbaachisama waggaa lama keessatti waa hojjetadhaa galaa waggaa lama keessatti waan haa xiqqaattu kuma 300 taatu 4 taatu 5 taatu bootaa jabduu bootaa bareedduu kaadhu harruma nama tokko wal bartee assalaamu alaykum wa rahmatullah kam nagaadhaa jirta harruma wal baree guyyaa lama sadiitti jaalallee lubbuu ta'ee ruuxii koo bareedduu koo jedhee wal jaallatee achumaanis innis maal jettiga mana wayii wajjin ijaarrannee innis mana wayii wajjin ijaarrannee jedhaan ammuma kanaan maallaqa walitti erguun dhufaa gaafa ji'a lama sadii silkii walirraa cufachuu wal bilookuutu argama hin barbaachisu kun hin ta'u haalli akkanaa kun isin shamarrantu irra guddaa miidhamaadha boodaa kanatti shamarran boodaa kanatti baay'ee miidhamaadha miidhamiinsa keessan sirriitti of ilaalaa sirriitti of xiinxalaa isin yeroo ammaa kana keessatti haadha ilmaanii ta'uu qabdan nama islaamummaa misoomsu ta'uu qabdan ijoollee islaamummaa irratti guddattee diinii bareedaa kana oomishtu kunuunsuu qabdan as baasuu qabdan yeroo ammaa kana keessatti sa'atii amma jirtan kana keessatti akkas ta'uu qabdan malee waggaa lama biyya namaa kana keessa yeroon taa'e suudiin kun naan taane gara Dubaayitti hin jijjiirradha Dubaayin naan taane gara Suudiitti hin jijjiirradha mee iqaamaa Dubaayi naafiti iqaamaa Suudii maali guyyaarraa biyya namaa lakkaa'uu akkamitti rabbi carraa keessan godha ta'uu qabu isin ofirratti murtee jabaa tokko murteessitanii hammam biyya namaa kana taa'e waggaa lama isa ta'u waggaa sadii isa ta'u afur isa ta'u jijjiirama bareedaa tokko jijjiiramee galuun qaba kallattii jijjiirama keessanii xiinxalaa ofii keessanii kahadhaa xiinxalaa ofii keessanii bootaa bareedduu kaadhaa nama ittiin mari'atamuu qabu irra guddaa namni ati jiruu kan kee ittiin mari'attu nama haadha kan kee abbaa kan kee ta'uudha qaba irra guddaa namni ati waan hojjettu kan ittiin mari'attee bootaa bareeda kaattu haadha kan kee abbaa kan kee ta'uudha qaba dabalataan obboleessa kan kee haqiiqaa ta'uudha qaba kanaa achi kan biraa ani hin beeku namuma har'a guyyaa keessa wal barteen guyyaa keessa salaamataadhuma bareedaa adii wal gaafattaniin jiruu keessa walirra buljaajessitanii gaafa guyyaa lamaa guyyaa sadii ji'a afurii ji'a shanii mubaarik musammaa salaamu alaykum nama kana maallaqa kiyya nyaate irraa naa fuudh kissiin gara magaalaa tiiktookitti raqabe hin barbaachisu kun yaa jamaa suutumaan bakka teessan ilaalaa bakka qabeenya keessan kaa'attan ilaalaa nama bira kaa'attanus ilaalaa eddee dure irraa kaa'atan ilaalaa bakka irraa iddi keessan itti cite ilaalaa jireenya keessaa baatan ilaalaa ji'a lama sadiitti rattanii ruuza bareedaa nyaattanii dujaaja bareedduu wahii nyaattanii akka nama addunyaan kun guutuun isaa walitti qabame wayii isinitti hin fakkaatin
jiruu isa iddee gaafa duraa dhalattanii rakkina isa dur keessaa baatan sana hiyyuma isa dur keessaa baatan sana hilaalaati hiyyuma kana keessaa bahuudhaaf siistama akkamiin fayyadamuu qaba maallaqan ji'a argadhu kana hammamin maatii kiyyaa kennuu qaba hammamin xaqammaatii godhee lafa kaa'achuu qaba eessan immoo kaa'achuu qaba nama akkamii bira kaa'achuu qaba waan jedhamu ofii keessanii kaalkuleetara isaa baasa lafa kaa'a. Akkas taasisaniin jenna inshaallah. Rabbi barakaa isinitti haa godhu yaada muraada rabbi isin haa guutu gammachuu gurguddaa walitti rabbi isin haa qabu diqqan sagantaa dheeres ituma nan gabaabsa jedhuuni sagantaa dheeres ana kanaatu diqqan sagantaa nan gabaabsan jedha dideedhuma harkaa dheerata inshaallah waan dubbanne keessatti yoo dogoggorri jiraate sheexaanaa fi lubbuu kiyyarraayi yoon kanan haqa dubbadhu ta'e immoo sun rabbumarraa taate اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سجنتا أسمر الدابرة